Indu bodo aga namni sirriitti seenu. Nam beeka saa malee kan dhufu. Yositi tole godi, yositi tole godi. Share godaji. Ilman warra biyya Arabaa jiran kana dhiira biyya Arabaa kana bira nagaa. Warra dhiira finjoo warra surree uffatee deemu. Kadhiirummaa isaaniin beeyni jechuudha. jirtu akam jirtan saamaleedha nan beeka saamalee akka taate garuu ani isaan qabusanii fi warra dhiira biyya Arabaa ifin jehuuf hin dhaamsa qaba yookaan ammoo bichaan beeku maal akkan dubbachuu deemu isaanirraan dubbachuu deema. Namni hundi surree uffateef dhiiraa miti. Namni hundi akka dhiiratti deemeef dhiiraa miti. Isinii galee warroonni yeroo hunda shamarran biyya Arabaa jettan taa'ana dhaggeeffadhaa isiniif hin hima. Video takka arguun ooltan jeetii yaada yoo hin argin isin dhageessisa dura jechuu osoo hin dubbanne dura.
afaan keessan qabadhaa dhaggeeffadhaa osoo shamarranii waa jechuun dura dhaggeeffadhaa nama dhiireef hin jiru jaartiin ni khayraa qabu لا ابو نيم غوما خرابه دي بقول له تاني تورط في الدنيا عندي ابو يتنا لو تبي تدلنا تكيك sagaleen intalatana isin dhagaamaan jirtu علي لاكنو علي في علي يخربين بيتو علي لاكي ما نبغى نرسم لكني لاكي علي براني تسيتا برني كانت تقبض دوني كون سر رقبات مال کو تو گئی ویدی واي مال کو والله اني كانت تقبض براتي من هي كانت تقبض لي من هي كانت تقبض لكان ودي أدري لكان دراد يا أبا المكي يا أبا دوني كانت جيبتا كانت جيبتا أبو علي لك يا علي ربي صداد لك لو زمت بهجر لك وكيتي لك هالفضي علي يا علي كانت بعد عمل لنا ما تبيت عمل لنا والله انبدوا والله انبدوا بدأ كيرا انبدوا والله انبدوا نفوس برا انبدوا أبو ربي صدق بدو لا تجاركين الرمباسين على يلاكي هوركي كي يلاكي هورك لك هذه وده عندنا يا عندنا sinifga namni obboleettiin qabnilleen haadha namni hin qabne hin jiru sababni ilmi namaa haadha malee hin dhufu waan ta'eef micootni viidiyoo keessatti wanni isin agarsiise warroota hin arginis yoo ta'e jechuudha viidiyoo keessatti jaartii isaati aboo anniitii tan teetii ni khana irraa qabda rabbii hin sodaattu osoo shin jettuuni akkas godhuu ture osoo tumee dhiisellee wayyaa okay jaartii isaati biyya namaa keessatti aangoo irratti qaba waan ta'eef manni haadhaa kashiin dheeytu hin jiru waan ta'eef amantee baadiyyaa keessa bakka inni jirutti itti dheeyte dhalaa akkanumatti deemtee normaala silaa osoo laal akka itti isin komachuu dandeessan yookaan immoo yaada irratti kannachuu dandeessan micoon tun osoo jaartii isaa tahuu baatte ni khana irraa qabda aboo ilma obboleettii dhalaatii wajjin hin dhalanne osoo shin jettuuni itti taphate osoo tumee rakkoon qabu tumuun uleen humaa miti jaartii qaama qullaa wajjin ciisu miidiyaa irratti viidiyoo nu waraaba as qabee laayivii jechuun awwa rabbii biddisinitti haa qabsiisu dhugaa gizeedduu dhalaa biyya arabaa balaa hunda dhalaa biyya arabaa irratti deebistan ilma namaa dogoggorchiisa bar namni lafaa ka'een dogoggoru ani hundi gaarii jechaan jiru yookaan immoo dhiirti hundi hamaa jechaan jiru garuu warroonni shamarranitti akkatti taphattan warroonni ilmaan ani waan dubbadu takka illee hin qabu mucaa sana sun argi garuu wallahi akkuma inni intala tana godheetiin isin agarsiisa silaa anumti dubartiidhaa tun jaartiin niqaa irraa qabu haadha dheelaa keessaa gabbahee osoo maqaa yaamtu osoo niqaa irraa qabdi jettu akkana daleeydan aboo ijoollee biyya arabaa yooma sammuu silaa namni biyya arabaa kana keessa jiru isin cufaadha sammuun keessan cufaadha gocha isin shamarran irra daleeydaniitu gocha isin walirra daleeydaniitu balaa dila kanaan isin saaxile maala biyyoo komannaa miti akhi yaa ummata naatu waliin qabne ummata qarshi baroomsan qabdan hubannoon qabdan ammaal jee kan isin ibsun beeku intala dhalaa keessaa baatanii haati teessan osoo jirtu gizee kan irra daleeydan viidiyoo tana qofaa miti beeki waan hedduutu jira waan kana qofaa miti wanni biyya arabaa keessatti ta'u
isin malee jira warri jaartii teessa wajjin mana teessanii wajji qoftanii taphachurra deem dalagii maallaqa fite osoo ishiin abaan baafanne maallaqas kan warri jehuun isin malee jira aboo likkii wal beena takka keessanitti yoo jibbani firraan dhiisanii yoo hin taane firraan dhiisu jaartii hin taane namni ni dhiisa inni ilma dhiirati dhalaa isaaf hin taane diriirsuu eega dadhabee ni dhiisa osoo dhiirummaa san guute ishiinuu waan inni jehu san hin gootu ture yoo gootee jiraatte illee habeeku rabbii tokkicha qofa garuu abrii akkasii irratti hin qabu namni mucaa kana beeytan yookaan immoo itti dhalooytan bakka jirtanitti qabdanii sababa sanis baramuu akkaataa inni arra miciyyoo intala dubiraa tanii haa irraa qabu jaartii ni haa irraa qabu irra dalagee kana dalaydanii nu garsiisuu qabdan hanga dur wanni as keessa ta'u callifamuun hin jiru obboleesso isni galee wanni as keessa shamarran irra dalaydanii fi wanni si walkeen irra dalaydan tana booda hin jiru walirra gattiteenye jiran utuu hin dinu ummata dhiirummaa keessaniif ittiin beekne barboo maqaan dhiira jaamu kabajaa qaba bar dhiirti jechuun kabajaa qabdi bar dhiirti akka dhiiratti yaaddu rabbi isinaa fixu wallaahi rabbi isiniif hin dabarsin isin ilmaan namaa akkatti dhiiga boochisaa ilmaan namaa viidiyoo jaartii wajji gachiistu waraabdee feesbuuka irratti maxxansaa maal argatta sun gootummaadha dhiirti bar bosona jirti bar bosona deem gaara dhaqi yoo dhiira taate ummata kolkolee warra sammuu cufaadha dhiirummaa dubartii irratti isin aangoon ijoollee biyya arabaa jirtu dubbattanii naman quubsitan bultii qabaattanii jireenya gaarii warri jiraatu paarsantii muraasa ummata likiskisaam jireenya keessan oofachuu hin dandeessan haqa aboo balaa isinitti haabusu dhugaa rabbi nama cubbuu kana dalagu wallaahi laziim balaa biyyan jirre isinitti haabusu baroobsan qabdan galaana baatanii as dhuftanii kuruuza arabaati firee arabaati sitanii aboo yaa wal beeyna maal taatan isin aangoo dubartii irra qabattan jechuu kayoonii fi namni tokko dhufee ija keessa silaale mataa ga qabattu araba hudduu isaanii dhiqaa osoo jiraattuu dubartii irratti muudii qabatta dhuftee ka ol jettee hiqaamaa osoo qabduu ka itti dubbachuu hin dandeenye shamarran dhalaa kumaatamaan irratti fuutee itti taphatta jireenya keessanii dhibba takka illee fuudhaa sun nun galchu garuu ilmoo namaa akkana dalaguu wallaahi wanni kana jaamaa inuma nima hin jirre akkamitti danda'a ilmi namaa waan akkana namarra dalaguu uleen rakkoon qabu uleen ilmi namaa ulee ni fayya madaan ni fayyiti caphallee ni fayya qaama ishee akka dhalatetti viidiyoo waraabaa aboo anjaartii keetiin kaanarraa qabdu su jettuun akkamii waan akkana dalaydan isin gistaan dhalaa walii qabdanii viidiyoo irraa waraabdan as qabi achi qabi jettanii xiqqishuma sheemin isin hin qabu dubartii isa yoo fuudhuu baattanii ta biraanuma fuutanii akkamii wajji gachiistan dogoggora dubartootaa himuun dura namni biyya arabaa kana jiru maal walirra dalaga isin bar ijoolleen dhiirti biyya arabaatun diina mootummaa biyyirra diinaa bar isin mootummaa biyya arabaatii fi mootummaa Itoophiyaarra isintu diinaa bar ilmi namaa tokko isin amanee isinitti dhalaa hin danda'u bar jaartiin teessan isin jala teessee yaaddoo seentii bar ummata sammuu cufaadha waan takka nan gootan boo feetan arrabsuu miti waan feetan illee ajaanaraan shubbisu arrabni keessanii osoo taanii taan lakkooytanii jireenya keessanii isin harka baxabatama san booda biyya galtanii haareetti gaara kanaan taariba deebitan cubbuu shamarraniitii isin qaba bar dubartiin feeteehu tan feeteehu dhiiratu jaartii fuudhuu danda'a malee dubartiin feete osoo jaarsa qabdu jaartiin jaarsaneerumtu hin danda'amu kun shari'aa eessa jira wanni akkas jaamu ifii keessanii mana keessa irristanii yoo ishiin isin irraa laalte immoo nama qomattan deebitanii hin dhiistanii jaartii isin hin taane namni mucaa kanatti beeyta wallaahi rabbiin isin hin dhiisu yoonii fi mucaa kana beeytanii akkanuma calleessanii kaustan ta'ee rabbi isin hin dhiisu isinumallee jechuun warra intala tana waliin tume jaamu yookaan immoo intala tana akkana waan irra dalagame jaamu isinii galee cubbuun haadha keessanii isinaa qabdu cubbuun haadha isin dhalte isinaa qabdu
nama haadha fi gammachiisutu jaartii gammachiisuu danda'a bara. Namni kamii dubartii qaama qullaa feesbuuk irra waraaba jaartii isaa. Warri waan akkanaa dalagaa jiru if beekaa. Sirriitti if beeytanii warra akka uffatatti dhalaa jijjiirtanii san booda yoonii fi ishiin maallaqa qabaatte asfaraarri viidiyoo yookaan namni gaa jaarsa fi jaartii eegatee waan hedduu waliin dabarsaa laayivii waan hedduu waliin dabarsa. Maallaqa argachuuf jecha warra asfaraarraatanis jaartii jaalalaan simachuu hin dandeessanii. Balaa Sudarabiyaan tun qabdee teessuun bar numa warra as keessa jiruu fi rabbi qofaaf beeka. Isinis warra shamarranii warra gorsa namaan dhageenye warra waan namni jedhuun hin dhageenye bidda akka eegee fuutanii hallayyaa seentan booda mataa nama nyaatan. San booda waliin dhalaa biyya arabaa jaamnee yaamama yaa warra kaayyoo hin qabne. Ani waan jedhuun qabu fixadhee. Warra as jala waayichaa jiru hundi keessan warra akkasiiti warra mana fi keessa qulqulleeffachuun beeyne qabbaatanii afaan dheerettan warra haqa dubbachuun sodaa isinitti fakkaatu. Isinitti haa tolu nagayetti ishee ergoodhaa mucaa san barbaada bakka inni jiru baasa. Wal beeytan hundi keessan namni biyya arabaa kana keessatti namni waliin beeyin hin jiru. Baasaa mucaa san bakka jiru. Micoo fuulli ishii ni fakkaata. Carraa na seensisii. Kaameraan qabu bilbilli kee. Bilbilli kan keessa wanti hin qabu si seensisuu hin danda'u namni biraa yoo kanii fi dubbattan jiraatan. Galatoomaadhaan namni yaada kanachuu feeta yoo jiraatan deeqaa muraasa fi isiniin nagaa. Dafa dalagaan dabne suusii laayiviin qabu waan asirra bahee giseen dubbadhu. Suusii arraba warra koomentiin qabu. Nanaqi. Okay, lish. Aboo maqaan keetis alii si jaanii yoo si qabatan yoo anaan hin qixaaxamtu. Si ergan jira kaasi dafe. Gurbaa yoo qabamee jiraate asirratti ol baasa. Akka ishii godhe kanarratti si ergan jira akka qabiyyalii. Facebook irratti ol baasa akkuma ishii baastanitti. Si ergan jiran kaastu. Biifaan qoo isiif hin ergan. Kottu biyyaatti asirrame. Kaasi si ergeetiin jira dafi. Dhaltu nana qaba. هلا السلام عليكم. Waalaikum salaam. أكم جرت جيفتي Alhamdulillah.
maal haasawaa jirta oye maaliif seenteeti kanaan dhagayin aliyyuu sana ka aliyyii rakkataa sana uffati immoo nan koolchiisin aariitiin haasofti jira hai dubbadhu gurbaan ajandaa nu kanneen guyyaa guutuu nu gochisaa oolini maal yaada qabda yaadan qabu waan ta'a yaadni kiyya ani yaadan qabu sila gurbaa san argee badha malee sila kam goota koo garte yaadan qabu sila argee maal godha micoon takka tiktok irra dubbattee turte waan goota akkuma micoon san jette godhe sila argee garuu of eeggannoo godha warri shamaraatiin numan ja'an waan biraan jedhu sila irri biyya kana hundallee too baatu diina hagi tokko jechuudha. Boorra hedduun isaanii diinati. Faarsantii muraasa namni nagaa lakkoofsanii osoo lakkaa'amee beeynee lakkooyinee ni dandeenya rabbi. Nama biyya kana keessaa nama nagaa. Dhugaadha namni nagaa hin takkata. Garuu amma yoo hammaatis abbaan ifumaa fi yoo toles abbaan ifumaa fi. Rakkoo akka dhuunfaa isaanii akka fedhanitti akka fedhan ta'an sun nun galchu. Garuu ilmoo namaa akkatti irratti taphachuun carraan ilma namaa naannee namatti dhufa. Kana ma jibbisiisu wallahi dhugaa rabbi viidiyoo sallaalee hedduu natti dhagahame otoo isiin nikaan keen qaba jettuun otoo isiin warqii kiyya jettuun wallahi hedduun gadda sanuu afaan oromoo dubbata alaabaa oromoo harka qaba namtichi san jalqabuma wanni inni viidiyoo waraabeef guutummaa agarsiisuu fi bosona jira wayyaanee hojii ammoo uummata amaara qabsootti jira inni qabsoo donqooroo tana donqooroo wal geesse. Dhugaa namichi sana namni yoo jiraate yoo dhuguma oromummaa wanti jedhamu san jiraate namichi san bara akkuma inni viidiyoo isii baay'isanii itti san fannisanii viidiyoo isa baasuu danda'uu qaba warri feesbuukiin. Ammoo mucaa wayii poostii godhaa jiru asirra waan dubbachuu qaba viidiyoo bara 2017 viidiyoo wayii tokko ol baasaa jiru isa jedhanii mucaa tokko viidiyoo dogoggora natti fakkaate dogoggoraan namni hin beekne viidiyoo mucaa sanii viidiyoo bara 2017 ol deebisanii aliyyi sana jechaa jiru. Kami aliyyi fuulli mul'anneera jechuun viidiyoo irratti fuulli mul'anne mucaa tokko argitee jirta yoo ta'e kanaan dura waan ta'e hin beeku biyyuma kana ta'e irratti fakkaate viidiyoo darbe tokko isa jedhanii poostii godhaa jiru beekta. Isa miti san viidiyoo ture. Inna saniifuu wanta akkasii san akka osoo shirgodhuu baatanii mucuma sana qiiqaa baatanii gaarii ture. Ammoo ijoolleen keenya warri shamarranii dhugaa rabbi ijoollee dhalaa keessattuu ijoollee dhalaa of eeggannoo godha. Of eeggannoo godha wallaa dhiirri badee jira biyya kanatti. Warri heerumtanii itti dhiyaatanii jirtan waan isin jedhu hin qabu gaana. Garuu dhiirarraa of eegaa dhiirri diinaa. Caaltuu kanuma ja'aan nama biraa galchi. Galatoomee ibsi biiftuu teenya hedduu ulfaadhu. Anillee irraan ba'a jechuun yeroon haaree waan dubbadhullee hin beeku. Dhugaa wanta viidiyoo sanii nama aarsa wanta wallahi dhugaa rabbi. An poostiin goone viidiyoo san asirratti agarsiisaa jira. Akkamittiin gadhiisa waan akkasii feesbuuk irratti? Ana keessaan arge osoo feesbuukii seenin keessaan dhufe nama beekuun se'u afaan oromoo dubbatu sanuu waan si dhibu yeroo hedduu ijoollee biyya kanaas biyya arabaa keessumattuu ijoollee suudii nun jedhu ijoollee suudii jaanii beekte. Dhuguma ree oromoo suudiiti warri viidiyoo wal waraabee waan akkana dalagu. Dhugaa yoom if bara ijoollee namni keenya kun yoom if bara yoom if baree viidiyoo dhalaarraa waraabuu dhiisa moo akkanumatti itti fufa. Akkasi jara naani nagaatti isinitti haa tolu. Bilbillee kaameraan qabu Mandeella. Maali feesbuukii laayivii naa bahuu dide kaameraa. Dhiira karaa akkartan karaa karuu dandeessa waa'ee kanarratti seena. Ani laa dubartiinis sirriirra jirti isiniin jechaan jiru warri wanni naa hubachuu qabdan. Ilmi namaa hundi dogoggoraadha. Ilma namaa ta'e hundi isaa dogoggoraadha. Qabee haa dalagu ta'ee dogoggoree haa dalagu ta'ee dogoggora irraa ilmi namaa waa barachuu qaba. Sa'aatii dogoggortee dogoggora sana irraa waa barachuu qabda.
waan irraa baratte san nama akka keetiitti dogoggora seenuu deemuuf himuu danda'uudha qabda yookaan immoo hin beeku akkaataa itti himtu siitu beeka jechuudha. Isin galee hubatti taanaan dogoggora keessan nama hubatiin ni hubachiisa. Shamarran badiin qaban jechaan jiru ani sirriitti badii namni ni qabanaan ni jiran kuni waan hin jirre ilmi namaa badiin qabu jechuu jeeyaan murtee akkanaa murteessuu hin danda'u. Laayivii isaanii keessa seenuu hin danda'u. Wanni akkanaa immoo dubartii hudduu qullaa jaartii isaa viidiyoo waraabanii feesbuuk irra maxxansuun sheemiidha yaa akhi obboleeyyan hojii haadhaa hojii namni dhalateen jechaa jira. Isin galee dhuunfaa jireenya keessanii keessa seenaan jiru akka feetanitti utaalaa akka feesanii laaqadhaa akka feetan taasisuun nan galchu nan ilaallatu. Jireenya dhuunfaa keessanii keessa. Garuu waan namni kun Oromoodha amma fakkeenyaaf hawlee YouTube irra maali TikTok irra viidiyoon sun har'aan tana diimtu godhanii ijoolleen akka jiranitti uummanni naftanyaa alaabaa san qofaaf alaabaa asirra jirtu san qofaaf walirra uummata Oromoo arrabsaa jiran jechuudha. Uummanni arrabni isaanii humaan godhuu baatus mooraalii namaa tuqa. Namni Oromoo dhiirti Oromoodhaa dhiira jaamtee akkamitti xiqqollee sammuun isaanii hin banamne yaada keessa nama galchasni galee. Kana kan dubbachuu barbaadu wanni isin hubachuu qabdanii jechuudha. Akkasii yaa'u ani kanuma dubbachuu barbaadaa isinitti haa tolu sheer godhaa viidiyoo nama waan akkanaa dalagu yookaan dogoggora keessan gorsaan isiniin jechuu barbaada nagatti.